እግዚአብሔር እያሳየኝ ያለውን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። እንዲሁም በቃልም የምስራች ሌላችሁ ፈልጋለሁ። ለወጣቶች ስራም ላላችሁ በስራም ላይ ለሌላችሁ ወጣቶች ለሄዳችሁ ለሆናችሁ ጊዜው ለነጋ እጅግ በጣም ተቃርቧል። ስለዚህ ለጸሎትም ለስራም ታጥቃችሁ እንድትቆዩ ጌታ ይፈልጋል። ለጸሎትም ለስራም አስቀድማችሁ ግን የእግዚአብሔርን መንግሥት ጽድቅ ፈልጉ እንጂ ሁሉም ይጨመርላችኋል። ኢትዮጵያኒ በረከነ ኬሳ ቆሪቹማዳፍ በርባደምቲ ቆሪቹማዳፍ በርባደማይ ትደበላል ትደበላሉ ቆሪቹማዳፍ በርባደምታ አማስ ዱቢንሳ ነዲሱን ደየናን ማይኒ ይሁድ ተነስተህ ጌታን የምትቀበሉ ብትል አንድም አታገኝም። ከዚህ በምን እናመልጣለን የሚል ነገር በውስጤ ሲመጣ ጌታ ኢሳይያስ 60 ሰጠኝ። ሁሉ ጊዜ መልካም ነገር ሊመጣ ሲል ችግሮች ይደጋግማሉ ይበዛሉና አሁንም አላመለጥንም። ገና ነው፣ ትንሽ ችግር አለ። ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔር ክብር በርቶልሻልና ተነሺ አብሪ። ወደ ሰሜን ላይ ደግሞ በኦርቶዶክስ ላይ ትልቅ ሪቫይቫል ሊነሳ ነው። በመንፈሳዊ ዕውቀት ኢትዮጵያ ለዓለም መድኃኒት የምትሆንበት ዘመን ነው ይላል። ቤተ ክርስቲያን የሀገሩ መሪ ነበረች። የፈራረሰች ቤተ ክርስቲያን የቆመ መንግስት ማናገር አትችልም። ዘይቱ ስራ ሊሰራል። የዘይቱ ዋጋ ስለበዛ ዘይትን እንዲቀንሱ ነግራለሁ። ዋቀየቱ እንደዚህ ዱከቴ አዳዴ ኤሰቲ ኤጁቲን ጀሩ ኢሰሎቴ ዋንጂ ለውናተው ለበከ ቢደተና ጀላ ሰገሌ ተገንዴ ማን ዱጉማ ኢና ዋቀየቱ ፈቱ ዋቀዮ ጋሪዳ ካሳገቴ ጅገርጋራማ ማሪን ያጎታ ደረከተና ወጅጀ ሰሊራካዴ ናንኩን ምሻቱ አብተው ነገሮች ይበባ ኦቱማ ከጀሩ ሚናንኩን ጡዌ ከሰት ጭረጨው ማን ኮረተታዬ አጋት ጅጅገበ ሰገሌ ገዳ ጉዳን በቀን ነገሬ ለክንዱ ከና የሌቱን ያቁንቀቴ ማሊን ጀናን መተጀግና ናኒቲ ዋቀዮ ገዴራ ከጀር ብቻነገሬ ናኒ ከመኔ ኢሰቦቴ ዋቀዮ አከጀሬ ናይካ ሂኩን ቢደተና ዱምቢኮ ሰየሮ ሁንዱማ ዱበተሙዳ ሂኩ ሚናንከና ሰበኮ ሀርቃ በረከነ ኬሰ ለበከነ ተጅረን ወነንቲ ዱበቴ ከራሳኒ ገረበር ባጀት ቢዱዳፍ ያል ከኒን ብሻን ከኒን ደምነ ከኒን ላምነ ከኒን ጨብነ ገረበር ባጀት ከናን ዱብ ጫላን መጥመተ ጀምኒ ሳኒ ደቻናን ከንደበል በዩፍ በጅር ታውሳሊቲ አሊበቲና ጀደዋ ከየቆፍታ መጫ ጀንተቱ በረከና በረኩኩ ዱበተላንጂ አዛዲቱ ኢሰነማውም ኢሰነመቶንጂ ኢሰአቡረነማ ወገራነማ አከወረቃ ገደረገሸዱበቱ ዱብሱ ደንደው ኢሰነሚ አለ ከላይምባል namni inni sobaa wal sodaatu gooti ke sobu kan indanden waaqayyo isa sobamne sobamnetu bilaatu kagata ilachi ita bote cirra jala
walgahii kanaatti yaasee gadi dhangalaase namni hundumtuu gara lixaatti gara ba'aatti gara kaabaatti gara kibbaatti kana ta'e hundumtuu irra ejjetanii darban. Sabni naan dhageenye irra ejjetama jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa jettee mana kooti dubbattanii Waaqayyo. Namni naan dhageenye namni gadi naan jedhu namni akka dubbii kootti hin jiraan nama dubbii koo dubbatu hin jedhe nama akka dubbii koo isa dubbatu sanatti hin jiraan. Gadi gadamee irra ejjetama. Saba koo sin jaalladha maaliif akkasitti kana jabeessa taate maal malatte maal argatte narra kan sii wayyu yaa godoo koo sin jedhe Waaqayyo yaa michuu koo yaa misirroo koo michuu attamii argatteetu natti koorte na sossobde na soobde jedhiitii godoo kooti dubbatan mana godhan jaalladhaa kanan keessaa bifadhu sanyii kan ta'u keessaa qaba. Kan garaan isaa baay'ee fagaannee dadhabe malee nama dhabee naa deebi'u qaba. Manni koo abbaan dhabu jedhe Waaqayyo jedhi itti minaanti ergaasa jalqabaa kana dhaga'e dhageessanii tuushi warri garaa jabaatan gara Waaqayyootti deebi'a warri Waaqayyootti garaa jabaatan warra beektanii akkanuma wallaalaa taatan gooftichi sin jaallata gooftichi sin jaallata. Egaa amma sani mul'ata tokko darbe dubartii ulfina qabeettii guddoo lafa kana kaatee hojjaan ishee duumessa keessa ol darbu lakkoofsa torba gubbaa kan dhaabbattu surra qabeetti gadi qabeetti ayyaana qabeetti jaallatamtuu jedhamee dhagna ishee maalloo laphee ishee duubaa fuulduraatti wayyaa isheedhaan kan barraa'e lafti biraa kan baree ergaa kan qabdu kan ibstu misiraachuu kan dubbattu ergaa misiraachuu kan qabdu dhalti. Dubartii kan ajaja waliin buusee kadhachaa ulfina isaa isinitti hima. Sababii wanti ta'e isiniif gooftaa keessatti beeka. Dhagaa Waaqayyo. Garuu utuu dubartiin kun eegamamtee suuraan sun hundumtuu irraa fuudhamee inni ishee ba'aatti lixatti kaabatti kibbatti mul'attu irraa fuudhamee gad dhuftee nama karaa taatee nama gadi taatu dubartii sana nan arge. Dubartii sanaaf caaffata kennamu galchi. Wayyaan irraa ba'e caaffanni itti kennan caaffati kennamu kuni sin jaalladhan ture ulfina qabeetti amma garuu waan naa dhagahu waan naaf amanamu waan naaf godhe jechuu didde waan gaannamootte waan xuraa'ummaa kee argeef waan sobde si keessatti warra dhalli isaanii xuraa'e baay'ee waan argeef yeroodhaaf gadan si baasa jedhee gadi baasee caaffata kenneefi balbala itti cufate. Isa booddee warri karaadhaa qoosan arganiitu isheedhaa boo abbaa manaa koo gannagate jettee ormatti matti caaffaticha argaa fuudhanii amanamummaa dhabuu ishee Waaqayyoof bitamuu diduu ishee gaalamootummaa ishee gidduu ta'uu ishee arganii dubbisanii kana oolu iyyuu warri karaadhaa iyyuu sirriitti argine. Akkamitti amanamummaan qabdu qulqullummaan qabdu jedhanii itti galchu mul'anni kun yeroo dheeraa galakkisa. Waaqayyo dura kadhadhee Waaqayyo naayi hiikuun lakkoofsa torba isheen irra dhaabattu waldaa kiristaanaa ardii gara torbanirra jirtudha. Ardii torbanirra mana Waaqayyooti waldaa kiristaanaa hiikuun dubartii kanaa waldaa kiristaanaa inni isheen irra dhaabattu ardii torban wayyaan ishee irra deemu ayyaana Waaqayyooti qabu Waaqayyooti. Waldaan kun akka Waaqayyooti beekti dhaabbata addunyaarra jirtu kana caalaa guddoodha. Jireenya lallabbii guddoodha. Ifa dhugaa labsitii guddoodha. Misiraachuu dubbattii guddoodha. Manni kamiyyuu barsiisa kennaa kan akka ishii kanaa hin jiru. Amin jedhama. Barsiisa ishee barsiiftu tokkoyyuu namni barsiisu hin jiru. Dhugaa dubbi. Dhugaa dubbatti. Kanaaf dubartii caaltu guddoo dhaabbata addaa akka isheen taatetti hidhatti. Egaa Waaqayyo akka jedhe natti kootte na dhaga'uu didde na amanamuu didde. Ulfina sirraa fuudha. Balbala silkii cufadha. Ijoolleen karaadhaa sitti kolfu. Ijoolleen keemmoo akka tokko ta'u. Warri kaleessanii qaban iddoo isaanii haaleffatu. Ijoolleen harma kee hodhanii guddatan immoo dabarsanii si kennu. Lalisuu keetiin ijoolleen sarbootee guddifte hoosiftee guddifte si salphisu.
ulfinni kee ana, kabajji kee ana, jireenyi kee ana, anaan nama taate, anaan lafaa kaate, garuu akkamitti na dubbattee jedhi dubartii kanatti dubbatte yeroo muraasa balbalatti cufama naan jedhe. Waaqayyo homtuu simbootu wana malee karaa dallaa sitti cabu moosumatu dallaa wanti isaa kana dhiisuu keetiin dallaa sitti caba. Ulfina sirna walqamaa waldaa sin jaalladhaa waldaa kun godhuu kun jedhee Waaqayyo dubbateetu waan isin ajaa'ibu waldaan kuni irraa jaallatamti. Ayyatamni guddaan kan moototaa kan biyya kanaa kun hundumtu taragaaggaa iddoo itti deebi'a. Kan waldaan kiristaanaa kun yeroo muraasa boodee jalqaba. Ishee irratti hidda guddaa qabata. Namni ishee gargaaru leenji'u miseensa ta'anii ishee keessa kan hidhan wajjiniin iyyuu kan tajaajilan tajaajiltoonni baay'een itti garagalu hin gurguru icciitii ishee himu. Agawaan biyya waaqaadha jirtu isheen akka kanatti fantalalee taate kun koortuun kun ishee garagaltee wal nyaattu kun bulii guddaa arguuf jirti. Abbaa mana ishee danda'eera Waaqayyo. Ila Waaqayyo akka jedhe hojjettoota amanamoo muraasan qabanaan jedhe. Muraasa garaa jabaa kan qaban. Doskanii kan mo'an namoota garaa jabaa muraasan qaba. Bara haala umsaan fidanaan jedhe Waaqayyo. Gaafa garaan ishee qabe dubartii kana iddoo kan deebisanaan jedhe Waaqayyo. Sandini guddaan erga ta'ee booddee itti garaarame jedhe Waaqayyo. Ulfinni ishee inni lammaffaa hin caalan jedhe Waaqayyo. Iddoo aarsaa min qulleessa jedhe Waaqayyo. Warra namaan dhufanii fi warra ofii dhufan tajaajiltoota nan gahisha jedhe Waaqayyo. Warra mana Waaqayyoo keessa ta'anii saba maqaa Waaqayyoo xureessan firdii jallisan hatan sadagaa galan dhugan mancaasanis keessaan oofaa jedhe Waaqayyo. Haaromsa dinqiita. Naareessa jedhe Waaqayyo. Dhiirri dhoomu jiru na naareessa jedhe Waaqayyo. Gooftaan dhoomu jiru Waaqayyo na naareessa. Fooliin waldaan inni bade waldaan ishii warra kaanitti makabde kun erga inni hojjettoota waamichaa keessatti hawwata waamichaa ibidda keessa kan darban ijoollee waamichaa warri dadhaban kaanii dhaabatu ibidda ni xabboo manaan jedhe Waaqayyo. Asaba isaanii billaan arabaan godha jedhe Waaqayyo. Lafatu biraa socho'a jedhe Waaqayyo. Isaan kana waldaa naareessa. Ergamoonni sobaa lafa kanarraa hin rukutamu. Hafuurri sobaa lafa kanarraa gara gogsa. Yeroo Waaqayyo. Yeroo Waaqayyo. Yesuus jira. Hin goga. Bishaan samii dhugee dhukkubsate hin goga. Buqqaarraa immoo qabu hin goga. Rabboo isaa wajjin hin du'a. Mucaa waamichaan as baanaan jedhe nama muca bokkaan hin dhaamsine bishaan hin dhaamsine qabatanii mucaa immoo ba'aa abidda boba'aa milkeessanii ijoollee waamichaa warri wayyaan irratti banne warri wayyaa qulqulluu warri akka isaanii hin riqiimu warri akka isaanii keessa abidda qabani'e utuu kana addunyaatti gadi baanii argi. Mashaaka fayya. Haala fayya. Dhugaan dhugaan qabee ibaa bakkeettee. Gaari sobaa hin dhiga. Duukaan biyyarraa hin taasisaa. Ibiddi malee ka'ee jiraacha garaa galfatee. Fayya goo. Goora fayya mashiyaa. Waaqayyoon fidansaa mul'isan jedhee. Dhugaansaa isa namatti kun dibalee jira. Amanamuudha. Hinqa. Yeroodha. Waan isin ajaa'ibu. Mootonni itti ka'u. Nama baay'ee miila irratti bitata warri keessaa warri alaa hin ka'u. Yeroo dararama guddaa ta'a. Wanti badu keessaa yommuu badu olaantummaa isaa agarsiisa Waaqayyo. Warra baqatan suuqa warri galanitti muka qabsiisee itti kenna. Wanti isaan dubbatan muka jiidhaatti dubbatanii qaamanii muka qoraattii qabu muka jedhu haala qabu. Akka lafa awleessa wajji babaala Waaqayyo wajjin eebbisa. Amiin 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 amiin. Qomni mana Waaqayyoo keessaa xaragamee dhumaan jedhe. Xaragamee biyya keessaa xaragamee firdii jallaan xaragamee xuraa'ummaan xaragamee saamichi xaragamee wajjinni xaragamee. Amiin 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 amiin. Waaqayyo haaromsaa
keessa kan nama namni hojaa kiristaanaa keessa kan nama namni maatii keessa gaa'ila keessa kan nama namni lafa bittaa gurgurtaati kan nama namni waliin nama shawwadan hattoonni waliin dooftoonni waaqayyoon kan hin fayyadne waaqayyoodhaatti wali fayyadaman hundi isaanii kana qabanii keessaa yaa waaqayyo duraa ofii dhagaan jedhe dhugaadha. Dua lama saya agado. Kerana ini tidak makan nyata sudah kufun mati lagi ada dengan dia dalam diri kembali. Amin 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 amin. Ada ini dalam pada yang berdoa kayu. Jadi kisah itu nasa inara. Ini sedih awama, 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 awama. Kami nak jadi dikau. Boleh jalan bulan. Jangan kau jalan sendiri kayu. Bagaimana boleh baca? Akan jadi bagaimana simana? Kerana tak kasih akan jadi nanti. Ani tidak ada umat anak ni. Wahai orang tu berkata mereka belajar jamu mangkau juga. Kumalama chuta waka kumalama ni bara kumalama kumlame udina tu sar ergawa ka yoga ko baji mo mo ya wala ka bejina nama sama di daya ka berdoa baka yo ga ka war nanti ni wala kristana orang ngere makanya tu jutumat ergawa ka dubate agalin kita zahir wajah, tidak lagi itu. Kamu bukan bagalah, tidak lagi. Bagai mana itu kamu? Hal ada tidak ada bagai mana tadi? Jaga bagi menentukan jalan bagai mana pun mahu buat. Hari ini kita bukan nampak kerja bukan tidak mak. Kata, ada. Ilmu sih, barisnya tidak terjadi. Ada tapi bicara pasal ini pun, amat kami satu diade. Kenapa hari gerak saling berkumpul, bayar belajar. Wakayo nama, wajib ini kita berkumpul dalam tadi dan kita kadimsan. Bayar kemana? Bayar juga kita boleh beratu. Bayar kali bila kamu tak bagi saya, tak bagi saya, tak boleh jawab. Kami nak pasal. Wakayo boleh kita bagi jawab. Artinya ini nama dukarai, ini dukarai sendiri bahasa ini bah. Karena makhluk kerasi dibantah jadi ini. Jangan ada beza jadi. Jawab awal dan kerja kerja. Ada kerja kerja, bongo kerja. Oleh nama orang kerja ketika dibacakan. Badan ni kan jadi deh. Kamera, isi kamera. Jadi. Ada apa Orang yang nanti itu kalau kita bahasa kerja kawan, kita kerja kawan sendiri kita kerja. Bila sini ada bahasa kerja nanti bahas, kerja bahas bahasa kerja kawan, kerja kita bahas. Nanti untuk kita kerja sekarang harus menjadikan. Kita mesti kerja kerja itu tu. Bagi sahabat ini mesti jalan gaya. Yo ini kan nanti ada bahasa nanti untuk akan nyata untuk kawan itu bergerak timsan garunis. Isyarat bahwa abura dapat. Nanti untuk tukar nanti apa ni abura dapat. Sadar pada Hindu pada. Nanti untuk tukar kasat itu berjuti kan. Itu ada kesana ini bukan semua konsultan ini bukan ajit. Nabi untuk tu isyarat gaya abura sahabat, nana abura sahabat deh, indah apa nana apa sahabat deh, ini bukan dalam kesana.
waltajjii sirratti gaggeeffamaa jiru galaana keessatti galaana irratti qilleensa keessatti waan jabaa. Ani garuu Waaqayyoodha. Ani garuu Waaqayyoodha. Ati ka'iitii yeroo ammaa kana argatee ol kaasi. Bineensicha humna isaa hin dandamatta. Ol ta'uu isaa dirqamata. Si wajjinii dandamatta. Ulfina koo na mul'isa. Rukuttaa guddaadhaan madaa guddaadhaan deessoo irraa kufa. Akka humna guddaa baaftee bineensa kana loltuuf si haaressee warra haaraan qabee dhaabee warri xuraa'aan kun bineensicha wajjin xuraa'u walfaana bineensicha wajjin lolamanii sokkanii warri naaf amanaman warri naaf tole jedhan warri naaf bulan bineensicha lolu bineensicha garuu mataa nama maleetti nama deessa keessaa duuba isaa nama deessa sabatti kallattii arfanii nafuratti baafate harkaan boojjee baasa dadhabdu warra geejjabeessa qeqeerbaatti dadhabdu warra geejjabeessa isa keerraan dukkana kaasa har'a nama ka'e wajjin dankaa'edha Waaqayyo waldaa Waaqayyoo qulqullitti jaalatamtu akkas jedha isa har'aa immoo dhuunfaadhaan har'a maal jettaa waan guddaa kennaa namoota muktitti jigee namni jalaa kaasu qaban muka jala kan jiran namoota mannitti jigee namoota karaan itti cufame fayyaa fakkaatanii miidhama ammalli biyya lafaa kan itti jige harkaadhamuu kan itti jige dhukkubni kan itti jige loonitti baarri korri irraa kan jiru naanne har'a jedhu Waaqayyo har'aa jedhu Waaqayyo caaffata qullaa haadhaan nama kana namani gogu caaffata qullaa abalee nama kana manni Waaqayyoo dhufa banam lapheen Waaqayyoo dhufa banam amiin 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 ilaa ishee takkaan kadhan dhagaa akkasitti humna dhiiga walichaatiin humna dhiiga walichaatiin abootu cummaa sanaa kenname ijoollee Waaqayyoo irratti warri jigdan warri dhootan irratti lafa kan dhootan akka joobila jirmi dhagaan gaari deddeebi irra jirtan humna du'aa ta'uutii nabatiin si godhaa irraa galaafatamaa Amin jedha irraa sokka karaa nama kanaarraa hafuura nama kanaarraa tajaajila nama kanaarraa lubbuu nama kanaarraa maatii nama kanaarraa daa'ima nama kanaarraa warri daa'ima jedhu garaa keessan irraa akka keessa kaatanii kadhattu dhiyoo jiraatanii fagoo irraa ajjeefna irraa du'a hindu'a dubbiinsi qaba sirraa du'a Amin 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 amin. Doa nasib asyatia. Ora kita ada. Kadang kita ada. Sabun sari kan kabale jiru. Jadi sari kabale kan jiru. Gaya sari kan sari kan jiru. Fayyan sari wala nama cuma tokom dan dikit kalau binjaran ni. Irfan dikit marfet kini kan tay. Sumi jangan berada di kamar tu. Tinggi syaga juga dilakukan. Yesus Kristus karena orang naruh kutanan jendela. Warana karena nangkap sana jendela. Kan cara. Maka Yesus ikan cara haram. Kasih tahu lagi. Jima mana tu? Hamba kita rasuk. Karena negara-negara ini rasuk. Wahai dia kena kau sejak tadi. Bahagia terjadi. Mana kita ganju, fayya kita ganju. Wanti jiran jaga terjadi. Sokera jadi orang jadi itu. Kalau mana tidak sokera itu beda orang. Amin jelaga. Bantai lah sudah. Bukan orang yang bantai lah. Aja dah bantai lah. Orang dia bantai lah. Kaya dia bantai lah. Kaya dia bantai lah. Waktu jadi untuk bantai lah. Lalu dia di bantai lah. Saya sudah langsung kira enak. Kalau dia hidup amin. Amin. Juga Waaqayyo isa jiraatan waldaan akkas godhe biyya kana keessatti akkas godhe kadhan si keessa kan jiranis fagoo dhiyoo kan jiran magaalattii kanaaf naannawaa ishee warra jiran nan fayyisaati. Gaafa na kadhatu ani si
tufatu. Ani tufatu. Ani tufatu. Kita kawan muda saya tufatu sama beda kiri balik si tufatu embelu. Harga kiri kana. Gara ditat, gara baat, gara kaba kibat, yodi, dirisin, polis garis yokam. Sindaga. Anwagero sindaga. Anwagero sindaga. Ilan tercium bersisa biya kana desa kana tadi lagi nandam. Kerja kana tu kerja memeta baca ni. Almi ko ni dira dekare dia lagi. Nama tu kita nama mulawa kaba dera suberas. Wakayo sindaga tuka mudahan. Sindaga. Wanda akan diwakan sindaga. Lamava ilman ke warna orang budak, warna si jalan nyacuda, aban jala, torba kaba jala, kaba nina jala, si bapa jala wakai. Orang budak tu mana kan arti ergaim tak, orang budak tu kita ijaga wajah alos bauda, sudah dia kalau elada, nama bapak dia bandel sudah alos bau. और गुड्डतो लगे इजा कंकावा ते दीना आलोचित कुसे तुजिरा इसा करता बिना करा बिरोंगा अम्मा करू हम नसान को दे रहा है आमीन शिकाला वरदम कली बरोजदन जिलबगे कैसा मुंडी के कैसा वरदमान और लाना बिया आका के जाके मटो को दावली लगा कर कियान गारे कंबान दगा कंदेबन संजी के से रली कल्ला रंगा था Tudang si jibelasi, adibada jangan nak tu mesti nak berhenti balik. Siapa ni nak balik? Kayu mana nak? Amin je lama sudah. Segala budak dan amin je lama. Kayu berhenti budak sudah. Siapa ni nak balik? Kayu berhenti. Atarlah. Budaya ke nanti, alma ke nanti, galatil le, kalau dalam kumpul le, bifating kita mana kana jaba sudah. Ija tadi tu dah nak diaji tu dah kali mana denda. Missionary Buddha le balik ke kejar. Mandi ke alam je dewa kayu je di sini. Mandi ke alam je je alam mana nak jangan kanju. Buddha nama kayu pun. मैं नित्य के तनी लगा आवाज़ रोटी चावल ले बुट्टा न कला था वाकई में नगर जो के बोलता नहीं वंजान अमृतोता वरन ये मकाने सुस एनु जो कुंडले मकाने सुस